Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odeeyffaanoo torbaaniif jenne gangal chaqaatti virraa sinageessina odeeyffaanoo waliin aanee muluu junaada. Jilli daawwaa fi iyyaafannaa Sheek Amiin Ibrotiin durfamu magaalaa adda addaa keessatti gaggeeffame. Jilli daawwaa fi iyyaafannaa Sheek Amiin Ibrotiin durfamu magaalaa Dirree Dawaa irraa ka'uun bakkeewwan garaagaraatti daawwaa fi gorsa islaamummaa kennaa akka jiru gabaafame. Jilli kun waggaa waggaan baatii soomanaa booda magaalota adda addaa keessa deemuun uummata kan dammaqsu yoo ta'u bara kanas sagantaa daawwaa magaalota garaagaraa keessatti gaggeesse. Jilli kun gaafa waxabajjii 10 irraa eegaluun Oromiyaa keessa naanna'uun daawwaa gochaa kan jiru yoo ta'u sagantaa iyyaafannaa fi daawwaa kana keessatti ulamaa'onni xiyyeeffannoo akka argatan irratti hojjechaa akka jiran himameera. Kaayyoon jila kanaa maal jennee kan gaafanne miseensa jila kanaa kan ta'e Ustaaz Najjaash Muhammad akkana jedha. Kaayyoon teenya jila iyyaafannoo fi daawaati gam tokkoon daawaadha goonaa haala yeroo irra wal qabatee amantii wajjin wal qabatee jijjiirama dhufu kana irratti jechuudha. Jijjiiramni dhufu kun amantii irratti dhiibbaa fidaa jira, qeerroo teenya irratti dhiibbaa fidaa jira, rakkooleen takka takka uumamaa jirti. Gam tokko daawaa kanaa fi ammas daawaalee dur deemtus haaromsuus of keessa qabata. Iyyaafannoo kaje immoo sheekan keenya kabadee jira, sheekan keenya kadagame dursu namni keenya uummanni Oromoodha sheekan ziyaaruu warra silaa hadiraadhaan walitti geessuu ture. Dhaqeeti hadiyyaa qabatee dhaquu ture. Amatatti maal waan akkasiitti ture aadatti akka warra toohidaatti ni dhoorkame. Wanti kun dhoorkameeti bakka ziyaaru takkallee hin godhamneef nama keenya. Namni bakka ziyaaru qabu sheekan ni adiyyooman keessaafu Harargee lixaa kana keessatti sheekan akka Harargee lachuutu jechuu dandeenya. Sheekan qubachuun rakkisa ta'e namni sheekan dagate warri abbootiin qabeenyaa jalaa hafte qeerroonis xiqqasho jalaa kana wanta ta'e kan akkanaa kun akka furmaata harkatu sheekan barsiisuu hadiyyaa barsiisuu ziyaaruu barsiisuu garsiisuudhaaf hawaasni akka argu dardarri akka argu qeerroon akka agartu hawaasa dura baafnee xiqqoo harkaa qabnu garsiifnee hunda jara keenya akkana sheekan quba qabaadha amaanaa isinis kennine isaan kun Qur'aana isin keessa Qur'aana eegan salaata isin keessatti eegan jennee dhaabnee fi akka kallattii kanaan akka hubannoon hawaasa keessatti uumantu godhaadhaa dabarra kaayyoon teenya kaayyoolaman ta'e. Hayyee jazaakallaa. Jilli daawwaa fi iyyaafannaa amma maalirratti argama? Yeroo turtii keessan keessatti maaltu isin qunname? Wanta ajaa'iba hawaasa keenya keessatti wanni Oromummaa maal jedhamu kun odoo Oromummaanis numa jirtu sheekan kana dagatanii qaamni garii qaamni hawaasa kana kallattii amantiitiin dhiibbaa irra fiduu fedhu hanga bakka garii masgiida re'eetti hiina ja'anitti sadarkaa hamtuu gubbaan ga'anii jiranii bakka hedduu dhagaa dargaggoo jalaa fudhanne fakkeenyaaf halee dhummuu gaa'oodhe amma abbaan gadaatillee bakka bu'uu hin danda'u sun jaarsi sheekaan deemu tokko achi ijoollee mootora fudhattee dhibbata akka tanu qeebaluu deemtu deebisee nu jalaa re'ee qaleefichitti wanna godhee rabbiin ijoollee kanis jalaa nu as deebisee nama hedduu jalaa nagarree addeeffannee sheekanis gaa akkasumatti amma dhummuugaa gubbatti waan san odoo silaa ijumaan argamee hedduu namatti tola. Hedduu uummanni hawaasni irraa gammadee hawaasaafillee galte waa'ee sheekanii akkasuma waa'een iyyaafannootii fi waa'een daawaadhaa tadeemne sunis ati gaa iyyaafannoo beeynu waa'ee jamaal sanis masgiida jaaruu yoo agartanillee beeyne waa iddoo as baafte gaa jamaal sanillee jamaal ana boo'eedhaa sanillee as baaftee ati waa hedduudha as baafte sadarkaan irra jiru ammaan tana sadarkaa dhumaa gama dhumaaf garagallee jirra inshaallah arramma amnuma goonaa arra amna goonee karaa hancaar aanaa jaan bakka rakkoon jirtu hunda gaasilaa ga'uun rakkisaadha akkasi ga'uunis hin danda'amu bakka rakkoon hamtuudha jaan bakka dandamachuutti hin jirtu jaan irra deemnee waliin ga'u jirra amma walga'ii keenya dhumaati jennee taayaannu ganda Sheek Amiin Ibrooti dhalatan aanaa Sheek Amiin Ibrooti dhalatan aanaa hancaar dheenee jechuudha arra ammi isaa dheertuudha achi deemaa oollee edanu bullee ganamatti sagantaa gaggeessinee boru inshaallah karaa Dirree Dawaa deebine jenneeti karoorri keenya akkasii inshaallah ammas wanni kun akka itti fufu kaayyoon teenya akka guddatu sagantaan iyyaafannoo tun sheekan akka galii mataa isaanii harkachuu danda'anitti amatatti nagarree midhaan ni oomishatanii waan san cinatti waan hanga akka ilmaan sheekanii hidee hidaa akka huccuu namarratti ilaallee fi diin akka hin hiyyoomne hiyyummaa sheekaatiin diin akka hin hiyyoomne akka itti fuftu sagantaan tun kana kaayyoon ati amma sadarkaa irra jirrus tana. Hayyee maashaallah. Hawaasa muslimaaf maal dhaamta ulamaawota keenya fi diin keenya tumsuuf? Ulamoonni keenya gaa kallattii ulamaatiin ulamaan silaa itti gaafatama guddaatu irra jira. Ani itti jiran kana sirri jabaatanii namni keenya barnoota qofarra xiyyeeffate kallattii da'aa kana hanqinaatu akka waan jiruuti nama bakka jiraniin cimanii if jalatti dhiyeessu yeroontu yeroo nama saammatanii nama yeroo saammatan jechuudha. Ammaan tana namuu fiigeeti
qeerroon teenya hawaasni keenya kun dachii duwwaa lafa teessu tanamuu midhaan fudhatee irra facaafachuu deemu takka fakkaatti namuu kallattii jiruun irraa fagaachuu hin taane fidhiyeessanii maxxansanii akka silaa booda dirreetti nafne jechuudha akka booda nama isaan salaamtaa jiru dhabne sheekan keenya ijoollee maxxanfatanii qabsoo deemtu sochii deemtan hunda keessa wajjin hirmaatanii akka boodaas gaafa san wajji turre ja'an haala mijeessuu danda'uu qaban hawaasni keenyaas akkasuma maxxanfachuu danda'uu qaba sheekan jechuudha nama kitaaba darasaa maxxanfatee diin kana yaadu abbootiin qabeenya akkasuma waan eegalame kanaas ta'ee waan diin kabiraatti hedduu jira irra hirmaatee akka diin kun ciqilfatee lafa nurraan geenye tattaaffii gama isaanii shoora gama isaanii taphachuu qabanii ja'a kana dhaamsuu kiyya. Hayyeemee Ustaaz xumura irratti dhaamsa addaa yoo qabaatan hawaasa musliima addunyaatiif nuun ga'a. Yaanni addaa ani qabu yoo jiraate sochiin ammaan tana dhiyoo tana Sheekh Amiin Ibroodhaa afaan nu kaasan kun gaa nu baasanii waliin deemaa jirru kun ani sochii kana dhugaa fakkaan agarree waan hin agarree hedduu jijjiirama guddaa fidu waan tana nu duubaan hiriiraa yoo kallattii biraatiin itti fufneettanis waan tana namuutti yaadda'uu qaba wanni jiru dhuguma sanitti odoo Oromiyaa keessa gabbu'anii ilaalanii jijjiirama ni ajaa'ibda namni hanga maal jedhin sii magaa masgiida keessatti guyyummaa galamsa irratti wanni agarre ammaan tana citaa qabattee ijoolleen dirree hiidaatii salaata dhiiftee yaatee qabrii gubbaa oltee jiran bakka bishaanii oltee jiran dhiiftee waa duris hin garre duris uummanni keenya ka sheekaatis amantiif qabsaa'uma ture oromummaa lammummaa isaaniis qabsaa'uma turanii gadhiisanii akka tartiiba irraa bu'uu rabbiin hin barsiifne waan tana kallattii keenyatu yoonif hin mijjaawinis isinii itti yaaddawaa akka itti furmaanni argamu yoo nuti keessa jirraatii bakka jirtanii nutti hirmaadhaa deeggarsa godhaan ja'a kana dhaamsi kiyyaa. Jilli kun magaalota akka Hirnaa, Ciroo, Baddeessaa, Karaa Qurquraa, Bookee Xiqqoo, Taayifaa, Aanaa, Burqaa, Diintuu, Machaaraa, Godina Harargee Lixaa, Aanaa Harbootti sagantaa daawwaa fi iyyaafannaa gaggeessuu isaanii maddeen gabaasaniiru. Sagantaa kana irratti hawaasni musliimaa lakkoofsa hedduu ta'e irratti argamuun qooda kan irraa fudhate ta'uun beekame. Miseensonni jila kana keessatti argaman Sheekh Amiin Ibroo, Sheekh Abdooshee, Injiinar Munashid Abdurrahmaan Huseen, Ustaaz Najjaash Muhammad, Ustaaz Abdallah Ahmadii fi dargaggoon biroos kan keessatti argaman ta'uu maddeen gabaasaniiru. Hiriira guyyaa sabtii magaalaa Finfinnee keessatti gaggeeffame irratti haleellaa boombii mudatee lubbuun namaa darbe. Hiriira guyyaa sabtii magaalaa Finfinnee keessatti gaggeeffame irratti haleellaa boombii dhaqqabeen namoonni lama lubbuu isaanii darbuun beekame. Haa ta'u malee lakkoofsi namoota miidhamanii hospitaala adda addaa keessatti wal'aanamaa jiranii 160 ol akka ta'e ministeerri fayyaa Dr. Amiir Amaan beeksise. Namoota miidhaman jidduu 10 ol immoo haala hamaa keessa jiraachuu isaanii gabaafame. Balaa dho'iinsa boombii addabaayii masqalii wal qabate baay'inni namoota shakkamanii to'annaa jala oolfamanii 30 ga'uu isaanii koomishinarri olaanaan koomishinii poolisii federaalaa Zainuu Jamaal beeksisaniiru. Guyyaa sabtii poolisoonni shakkamtoota ja'a to'annaa jala oolchee ture yoo ta'u balaa qaqqabe kanaaf qawwee agarsiisaniiru kan jedhaman shakkaman itti aanaa koomishinara koomishinii poolisii Finfinnee Girmaa Kaasaa dabalatee miseensonni poolisii federaalaa fi Finfinnee sagalis to'annaa jala oolfamuun qorannoon irratti gaggeeffamaa akka jiru beekameera. Haleellaa raawwatame kana hordofuun ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad haasawa taasisaniin yaadni hammeenyaa keessan isiniif hin milkoofne jechuun warra du'aniif kan miidhamaniif gadda itti dhagahame ibsaniiru. Gama biraatiin immoo muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad ittaanaa isaa obbo Dammaqaa Mokonninii fi aangoolee biroo waliin gara hospitaala Xuqur Ambassaa fi Zawudiitti imaluun namoota miidhaman jajjabeessanii jiru. Bifuma wal fakkaatu miseensonni koree fala barbaadoo hawaasa musliimaa qindeessitoota hiriiraa waliin gara hospitaala Xuqur Ambassaatti imaluun namoota balaa kanaan miidhaman erga zayyaranii booda hawaasni namoota balaa kana miidhamanii fi maatiiwwan isaanii akka gargaaru waamicha godhanii jiru. Hiriira deeggarsaa fi beekamtii hojii muummee ministeera Dr. Abiy Ahmad Finfinnee Addabaayii Masqalitti guyyaa sabtii gaggeeffame irratti gocha raawwatame mootummaan naannoo Oromiyaa kan balaaleffate ta'uu maddeen gabaasaniiru. Gama biraatiin yaalii ajjechaa muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmad irratti raawwatame biyyoonni garagaraas balaaleffatanii jiru. Hiriirri deeggarsa muummicha ministeeraaf magaalotaa fi naannolee garaagaraa keessatti gaggeeffame. Haaluma kanaan magaalaa Dirree Dawaatti jijjiirama hooggansa muummicha ministeeraa dhufaa jiru deeggaru guyyaa aladaa istaadiyoomii magaalaa keessatti hiriira nagaa gaggeessan. Namoonni boombii qabatanii gara magaalattii seenaa turan keellaa irratti to'annaa jala kan oolan ta'uu gabaasni argame ni ibsa. Haa ta'u malee hiriira gaggeeffame rakkoo tokko malee nagaan kan xumurame ta'uu beekameera. Oduma wal fakkaatuun magaalaa Asallaatti hiriirri deeggarsa muummicha ministeeraa gaggeeffame. Magaalaa Asallaatti jijjiirama siyaasaa biyyattii keessatti mul'ataa jiruu fi muummicha ministeeraa jabeessuuf hiriira deeggarsa kan gaggeeffame yoo ta'u gocha guyyaa sabtii hiriira magaalaa Finfinnee irratti raawwatames balaaleffatuu isaanii maddeen gabaasaniiru. Bifuma wal fakkaatuun naannoo Affaar, naannoo Sumaalee, naannoo Amaaraa magaalota akka Dasee, Gondar, Darba Maarqos, Kombolchaa, Raayyaa Walloo, Waldiyaa keessatti jijjiirama siyaasaa biyyattii keessatti mul'ataa jiruu fi muummicha ministeeraa jajjabeessuuf hiriirri deeggarsaa kan gaggeeffame ta'uu maddeen gabaasaniiru. Gama biraatiin biyyoonni fi magaalonni garaagaraa hiriira deeggarsa muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmadiif taasisuuf kan qophaa'aa jiran ta'uun beekame.
Salva Kiir fi Riek Machar torbee dhufu irra deebiin kaartumitti wal argu. Marii araara pirezidaantii Salva Kiir fi hoogganaa finciltoota Riek Machar erga waggaa lamaatti yeroo duraatiif Finfinneetti walitti fidee osoo hin milkaa'inaaf hoogganaan finciltoota Riek Machar bara 2016 eega Jubaa gadhiisanii Afrikaa kibbaatti adabbii manaa akka hin baane isaan dhorku jala turan. Salva Kiir fi Riek Machar bara faranjoota 2016 booda yeroo jalqabaatiif affeera muummicha ministeera Dr. Abiyyiin Finfinneetti wal argan. Torbaan dhufu Suudaanitti kan wal ga'an ta'uu kan beeksise Suudaanii rakkoo nageenya Suudaanii kibbaa akka hiikuuf Igaad jalatti gahee ishee bahachuu jiraachuu beeksistee jirti. Riek Machar fi Salva Kiir Finfinneetti wal argu mariin isaanii waan hin milkoofneef kaartumitti akka wal argan murteessan. Marii torbee dhufu kaartumitti gaggeeffamu irratti Albashiir fi namootni siyaasaa Suudaanii kibbaa keessatti gahee olaanaa qaban kan hirmaatan ta'uun beekameera. Marii hooggantoota biyya miseensa Igaad Finfinneetti gaggeeffame irratti dura ta'an Igaad yeroo kana Dr. Abiy Ahmed rakkoon uummata Suudaanii kibbaa irra gahaa jiru dhaabachuu akka qabu hubachiisanii jiru. Dr. Abiy dabaluunis yeroo hundaa waadaa galuun hafee gara hojii qabatamaatti hiikkachuu qaba jedhaniiru. Waraana labsuun salphaadha, inni guddaan gara nageenyatti deebi'uudha jechuun Dr. Abiy Ahmed miseensa Igaad dabalatee hawaasa idil addunyaa rakkoo Suudaanii kibbaa keessa jiru dhaabuu qabu. Isaan irra darbee rakkoo hunda keenyaa ta'aa jira jedhaniiru. Sadaasa bara 2013 waraanni erga eegalee namootni kumoota dhibbaan lakkaa'aman lubbuu isaanii dhabaniiru. Miliyoonaan kan lakkaa'amanis qe'ee isaanii gadhiisanii buqqa'uuf dirqamaniiru. Filannoo pirezidaantummaa Turkiitti gaggeeffameen Rajab Xayyib Erdogaan injifate. Turkiyaan riifarandamii bara darbee gaggeessiteen bulchiinsa biyyattii sirna paarlaamaatiin irraa gara pirezidaantummaatti eega jijjiirte booda uummanni biyyattii alhaada kaleessaa yeroo jalqabaatiif pirezidaantummaa isaa kallattiidhaan filachaa ture. Dabalataanis filannoon miseensa paarlaamaa guyyaa kaleessaa kan gaggeeffame ta'uun beekamee jira. Paartileen siyaasaa 8 filannoo kanarratti kan hirmaatan yoo ta'u kaadhimamtoonni pirezidaantummaaf 6 immoo wal dorgommiif dhiyaatanii jiru. Kaadhimamtoota pirezidaantummaaf dhiyaatan gidduu Ministar Muhararche Prezidaantii Rajab Xayyib Erdogaaniif murkotaa cimaa ni ta'a jedhamee ture. Pirezidaantiin Erdogaan paartii haqaa fi dagaagina AK paartii jedhamu bakka bu'uun kan dorgome yoo ta'u Ministar Muhararche immoo paartii Republika People's Party jedhamu bakka bu'uun kan dhiyaate ta'uun maddeen gabaasanii jiru. Pirezidaantiin Erdogaan magaalaa Istaanbul keessatti guyyaa sabtii duula filannoo gaggeessan irratti taayitaan pirezidaantummaa muuxannoo guddaa barbaade jechuun murkotaa isaa Ministar Muhararche Turkiyaa hoogganuudhaaf muuxannoo gahaa hin qabdu jechuun qeeqaa ture. Filannoo guyyaa kaleessaa gaggeeffame kana irratti kaadhimamaan pirezidaantii Rajab Xayyib Erdogaan sagalee 58 kan injifate yoo ta'u murkataan isaa Muharramiin Ceemmoo sagalee 26 kan xumuran ta'uu gabaafamee jira. Gamtaan waraana Arabaa buufata xiyyaara Hudeyd to'achuun isaa beeksise. Gamtaan waraana Arabaa Suudii fi Emireetonni hoogganamu waraana lafoo mootummaa Yemen waliin ta'uun torbee darbe magaalaa Hudeyditti to'annoo finciltoota Huusii jala jirtu irratti duula cimaa jalqabuun isaanii yaadatama. Gamtaan waraana Arabaa akka jedhutti buufatni xiyyaara magaalaa Hudeyd keessatti argamu guututti to'annaa waraana mootummaa Yemen jalatti argama. Humnoonni mootummaa Yemen daandii magaalaa Sanaa fi Hudeyd wal qunnamsiisuu akka cufanii fi finciltoota Huusii humnaan dabalataa akka hin arganne kan godhan ta'uu gabaasni argame ni mul'isa. Buufata doonii fi magaalaa Hudeyd ammas to'annaa finciltootaa jalatti argamti. Buufatni doonii Hudeyd kun nyaata fi gargaarsi gara Yemanii kan ittiin seenuu fi akkasumas boba'aan gara biyya alaatti kan ittiin bahu. Gamtaan waraana Arabaa fi mootummaa Yemanii immoo Iraaniin meeshaalee waraanaa buufata kanatti fayyadamuun finciltoota Huusitii fi gara Yemanii seensifte jechuun himatti. Lola gara magaalaatti dhiyaachaa dhufe hordofuun yeroo ammaa uummanni kumaachamaan lakkaa'aman manaa fi qabeenya isaanii lakkisanii baqataa kan jiran ta'uun beekameera. Kun immoo hanqina nyaataa fi dawaa wal qabatee gaaga'amni hamaan ni mudata sodaa jedhu kennaa jiru ta'uu gareewwan gargaarsaa ibsaa jiru.